araarriif jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kaasee aga lakkoofsa 8tti kan jiru nan dubbisaa akkas jedha. Eliyaas ammas itti dabalee Elsaa'iidhaan waaqayyo gara Yordaanositti waan na ergeef adaraa ati asuma turi jedhe. Inni immoo deebisee dhugaa waaqayyo isa jiraataati du'a lubbuu keetiitis an si biraa hin hafu jedhe. Ergasii lachanuu itti ufanii walii wajjin in adeeman. Isaan lachanuu Yordaanos bukkee in dhaabbatan. Kutata raajotaa keessaa immoo namoonni 50 dhufanii isaan irraa fagaatanii fuullee isaanii in ijaajjan. Eliyaas wayyaa isaa ofirraa fuudhee dadachaasee ittiin bishaanicha irrukute. Bishaanichis garasiif garanatti hiramnaan lachanuun isaanii lafa gogaarraa adeemanii ce'anii. Ameen. Kutaa kanarra dhaabbachuudhaan mata duree bira darbii deemi jedhu irrattan dubbadha. Bira darbii deemi. Biyya lafaa kanarratti yeroo hundumaa wantoota wal faallessantu wal dorgoma. Akkuma ifti jiru dukkanni jira. Akkuma gammachuun jiru gaddi jira. Akkuma ulfinni jiru salphinni jira. Yeroo hundumaa nama dukkana bira darbeetu ifa bira ga'a. Nama salphina bira darbeetu ulfina bira ga'a. Nama gadda bira darbeetu gammachuu bira ga'a. Kana jechuun wal'aansoo jechuudha. Wal'aansoo keessatti tokko yoo kuffise tokko hin kufa. Tokko yoo mo'e immoo tokko hin mo'ama. Wal'aansoo jechuun karaa biraadhaan dorgommeedha. Dorgommeen akkuma wal'aansoo tokko yoo injifate tokko in injifatama. Dorgommee keessatti gaafa hundumaa nama rafu miti. Nama ka'ee karaa dhaabatu miti. Nama gara fuula duraatti deemuu dhiisee dugda deebi'u miti. Namni injifatu nama jabaatee cimee gara fuula duraatti deemuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kaasee aga 26 irratti yoo ilaalle warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektaniire. Isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa. Namni dorgommeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaarraa of in eeggata jedha. Kanaaf kumaatama wal dorgoman keessaa namni jabaatee cimee gara fuula duraatti fiigu isaaf kan qophaa'e gonfoo sana akka argatu sagaleen kun nutti hima. Nus yeroo hundumaa wal'aansoon jiruuf jireenyaa utuma jiru, rakkinni baay'een utuma jiru, lolli bitaan mirgaan qilleensi ka'u bitaan mirgaan utuma jiru, jabaanne cimne kaayyoo keenya sana bira ga'uudhaaf gara fuula duraatti fiigna taanaan isa Waaqayyo nuuf yaade, isa Waaqayyo nuuf qopheesse hin arganna. Kutaa kana keessatti kan inni jedhu namni dorgommeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaarraa of in eeggatedha. Namni dorgommeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaarraa of eeggata. Wanti hundumtuu seera qaba. Wanti hundumtuu adeemsa qaba. Kanaaf namni dorgommeedhaaf qophaa'u tokko waan dhiisu qaba. Waan irraa fagaatu qaba. Waan bira darbuu qabu qaba. Nus kaayyoo keenya jennee kan itti deemnu bira ga'uudhaaf, mul'ata keenya, abjuu keenya kan jennu bira ga'uudhaaf wantoota baay'ee utuu arginu akka nama hin argine, utuu dhageenyu akka nama hin dhageenye bira dabarree hin deemne yoo ta'e hin milkoofna. Faallaa isa kanaa wanti xiqqoo wajjin wallaansoo wal qabna taanaan, wanti xiqqootu karaa nu dhaaba taanaan, wanti xiqqootu dura keenya goree kaayyoo nu jijjiirsisa taanaan yoomiyyuu milkaa'uu hin dandeenye. Yeroo tokko mucayyoo yookaan intala mootii fiigichaan beekamtu yeroo hundumaa dirree dorgommee irratti mootee galtu, injifattee galtutu turte. Sababni mo'achuu ishee, sababni milkaa'insa ishee isheedhaaf warra ishee wajjin
dirree dorgommee seenan qofatu beeka. Gaaf tokko biyya ishee keessatti namoonni fedhii dorgommee fiigichaa qabaniif dandeettii isaa qaban akka galmaa'an beeksisni ba'e. Namni dhufee galmaa'u kun guyyaa fiigichaa intala mootii wajjin fiigee yoo injifate yoo tokkoffaa ba'e intala mootii haadha manaa isaa godhatee akka fudhatu beeksisa sanarra jira. Namoonni hedduun namoonni fedha qaban namoonni dandeettii qaban dhaqanii galmaa'an. Mucaa dargaggeessi tokko baadiyyaatti dhalatee kan guddate waan hundumaan qabeenya hin qabu, uffata gaarii ofirraa hin qabu, kophee jijjiirraa ofirraa hin qabu. Gaaf tokko baadiyyaatti gara magaalaa dhufee beeksisa kana argee dubbisee akkuma nama kamii galmaa'ee gale. Gara manaatti gaafa galmaatii isaatiin, hiriyoota isaatiin, firoota isaatiin dorgommee akkasiin argee nan galmaa'ee jedhee itti himnaan itti kolfani. Maanu qaanessitaa? Ati akka nama kaanii uffata jijjiirrattu hin qabdu, kophee gaarii hin qabdu. Namoonni ati wajjin hin dorgomtu, namoonni ati wajjin hin fiigdu kun immoo namoota gurguddaadha. Namoota waan hundumaan of ga'anidha jedhanitti qoosani. Innis itti galagalee isaanitti kolfe. Elaa kaayyoo qabda taanaan, mul'ata qabda taanaan warra bara dheeraadhaaf sitti kolfanitti galagaltee kolfita. Warra bara dheeraadhaaf kun hin danda'amu jedhan bira geessee harka kee keessa galfattee milkaa'uu kee arganii dhugaa sii ba'u. Kanaaf guyyaan dorgommee hin ga'e. Namni gara biraan dubarraan dhufee gaafa ishee bira darbu iyyitee waamtee yoo na injifattees kanatti badhaafamtu warqeedha. Kanaaf iyyuu hoodhu warqee kana fudhadhu meedaa gannaa dhiisinan qaanessinii jetti. Namni ishee dura darbe kun gad jedhee warqee fudhatee meedaa gadhiisee fi ba'a. Amma sinuma fiitti. Namni gara biraan dubarraan dhufee ishee bira gaafa darbu iyyitee waamti. Yoo na injifattees kanatti badhaafamtu kanatti argattu warqeedha. Hoodhu warqee kana fudhadhu meedaa gannaa dhiisi jettee warqee darbattiif warqee kana fudhatee meedaa gadhiisaafi. Akkasitti namoota hedduu meedaa sana keessaa dirree sana keessaa yaastee dhumarratti isheef mucaan dargaggeessi kun meedaa keessatti hafan. Dargaggeessi kun duubarra dhufee fiigee ishee bira darbe. Isheenis akkuma warra kaanii seetee iyyitee waamtee nan qaanessin yoo na injifattees kanatti badhaafamtu warqeedha. Hoodhu warqee kana fudhadhu meedaa gannaa dhiisi jettee warqee darbatteef galagaleetti kolfe. Ani waan xiqqoodhaan kaayyoo koon jijjiiru sagantaan manaa ba'eefan qaba. Mul'ata koo dheeraadha. Abjuu ganamaan qaba. Kaayyoon qaba. Kanan barbaadu ani warqee duwwaa osoo hin taane warqees haadha warqees harma fudhee gala jedhe bira darbee mafiige. Dhumarratti hin injifate. Namoonni hundumtuu meedaa keessa gamasiif gamana ta'an ka'anii harka walitti tumanii gammadanii simatan warqee badhaafame. Intala mootis haadha manaasaa godhee fudhatee gale. Waan tokkoon sitti hima. Bara dheeraadhaaf dirree hojii keessaa, dirree nagadaa keessaa, dirree barumsaa keessaa, dirree tajaajilaa keessaa namoota hedduu yaasee kan bare sin danda'u. Humna maqaa Yesuusin bira dabartee deemta. Yeroo hundumaa iji kee gara fuula duraa haa ilaalu malee, mul'anni kee dheeraa haa ta'u malee, kaayyoon kee fagoo haa ta'u malee, inni si milkeessu, inni galmaan si ga'u, inni si dabarsu harki Waaqayyo si wajjin jira. Kanaaf maatiin itti qoosaniiru, hiriyoonni itti qoosaniiru, firoonni itti qoosaniiru, namni baay'een hin danda'amu ittiin jedhaniiru. Mucaan dargaggeessi kun garuu hin danda'ama. Kophee gaariin dhabe malee mul'ata qaba. Uffata jijjiirraa akka warra kaaniin hin qabu malee mul'ata guddaan qaba jedhe. Akkuma jedhe hin milkaa'e. Atis nan darba, nan deema jetta taanaan hin milkoofta. Waaqayyo biraan si ga'a. Wanti xiqqoodhaan kaayyoo kee hin jijjiirin. Wanti xiqqoodhaan duuban deebiin. Rakkina xiqqoo laalte kun hin danda'amu hin jedhin. Siif hin danda'amu malee Waaqayyoof hin danda'ama. Siif ulfaataadha malee Waaqayyoof salphaadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa jalqaba dubbifanne macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa lamatti ol deebinee yoo laalle gabaabinaan seenaa raajicha Eliyaasiif seenaa Elsaa'i ilaalla. Eliyaas namni jedhamu kuni biyya Gili'aad keessa iddoo Tishbee jedhamu jiraata. Raajiin kun nama Waaqayyoof afaan ta'ee karaasaa Waaqayyo hojii gurguddaa hojjete. Nama Waaqayyoof afaan ta'ee dubbii gurguddaa dubbateedha. Waan muraasa, waan gabaabaa
yoon si yaadachiise raajiin Eliyaas jedhamu kun aboo waaqayyo isaaf kennetti fayyadame aboo arrabaatiin waggoota 3 oliif biyya Israa'el keessatti roobni akka roobne nama taasiseedha. Kana malees nama dhugaa qabu iddoo dhaaba waynii dhaala baasaa irraa fudhate Naabot Haab mootichaaf haati manaasaa Izaabel walii galanii Naabot firan qabu, Naabot nama isaa dubbatu hin qabu, Naabot nama isaa falmu hin qabu jedhanii sobaan nama irratti ijaaruudhaan Naabotin ajjeesisiisan. Waaqayyo gaafa sana gara Eliyaas dhaqee sodaa tokko malee akka inni Haab mootichatti dubbatuuf isa ajaje. Eliyaas sodaa tokko malee manaa ba'ee Haab mooticha dura dhaabatee Haabiin ifate. Raajiin kun jagna goota nama sodaa tokko malee wanta Waaqayyo isatti dubbate dubbatudha. Haa ta'u gaaf tokko garuu dhaamsa sobaa haadha manaa Haab yookaan Izaabel irraa isa qaqqabeen iddoo isaa gadhiisee bakka isaa gadhiisee lafa onaa keessa deemsa jalqabe. Adeemsa guyyaa tokko lafa onaa keessa erga adeeme booda dadhabee muka akka dhandhansaa tokko jala dhaqee ciise. Gaafa dhaqee ciisu akkas jedhee Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyo ana abboota koo irra hin wayyu. Nagaati asumatti na ajjeese. Waaqayyo gaafa dhaqee Eliyaasiin akkuma ati jette sin ajjeesa jedhee na ajjeemne. Akkas jedhe. Yeroon kun siif yeroo du'an miti. Yeroon kun siif yeroo abjii kutatan miti. Yeroon kun siif yeroo rafanis miti. Karaa dheeraatu si dura jira. Obboleessa ko, obboleettii ko. Sagalee kana namni dhaga'aa jirtu. Haalonni garaagaraa abdii si kutachiisanii bitaa mirga kee ilaaltee wanti hundumtuu cufaa dukkana sitti ta'ee jiraachuurra du'uu wayyaa jechaa kan jirtu ergaa sagalee Waaqayyoon sitti hima. Karaa si dura jira. Jireenya si dura jira. Hinduutu hin jiraatta. Lafa Waaqayyo sin jedhe hin geessa. Haalonni bitaa mirgaan si xaxanii jiran kun gassi dhiisu. Hin darbamu jedhin hin darbama. Kun naaf isa dhumaati hin jedhin. Kun siif isa dhumaa yoo fakkaate illee harki Waaqayyoo si dabarsuudhaaf dhufee jira. Eliyaas muka dhandhansa jedhamu kana jala gaafa ciisu ergamaan Waaqayyoo dhufee Eliyaasiin dammaqsee ka'ii nyaadhu dhugi jedhe. Eliyaas gaafa ol jedhu bixxilleen barbadaa biddaarra jira. Bishaanis cuggee keessa jira. Bixxillee kanas bishaan kanas harki namaan qopheessine harki namaan dhiyeessine harka Waaqayyootu qopheesse. Waaqayyo nama isaaf baajata dhabee hin beeku. Waaqayyo nama isaaf karoora dhabee hin beeku. Atumti nama Waaqayyoo ta'i malee siif Waaqayyo baajata haaraa qaba. Siif Waaqayyo karaa haaraa qaba. Kanaaf ol jedhe hin nyaate hin dhuge deebi'ee rafe. Yeroo lammaffaadhaafi ergamaan Waaqayyoo gara Eliyaas dhufee rurrukutee isa kaasee karaa dheeraa waan deemtuuf ka'i nyaadhu dhuge. Ammas Eliyaas ka'ee bixxillee barbadaa abiddaarraa fuudhee bishaan cuggee keessaa fudhatee nyaatee dhuge. Humna nyaaticharraa argateen halkan 40 guyyaa 40 deeme. Tulluu Siinaa yookaan tulluu Waaqayyo jedhamee isa beekamu sana bira ga'e. Gaafa Eliyaas dhaqee tulluu Siinaa bira ga'u Waaqayyo gaaffii qaxxaamuraa Eliyaasiin gaafate. Akkasittiin jedhe Waaqayyo eessaa dhufte? Maal asii goota jedhe Eliyaasiidhaan. Eliyaas eessaa akka dhufe Waaqayyo beeka. Eliyaas maal keessa akka ture Waaqayyo beeka. Haalota Eliyaas keessa darbee dhufe Waaqayyo beeka. Gaafa inni muka dhandhansaa sana jala gadhiise kan naqee bishaaniif nyaata kenneef Waaqayyoodha. Kan ergamaa isaatti ergee ka'ii karaa dheeraa si dura jira jedhe Waaqayyoodha. Amma garuu Waaqayyo akkas jedhe Eliyaasiin eessaa dhufte? Maal asii goota jennaan Eliyaas dubbii jajjabaa yookaan dubbii gurguddaa 3 Waaqayyootti dubbate. Maal jedhe? Tokkoffaa irratti sabni Israa'el kakuu siif galan dhiisanii. Lammaffaa irratti sabni Israa'el iddoo aarsaa kee diiganii. Sadaffaa irratti sabni Israa'el raajota kee billaadhaan fixanii. Raajota kee keessaa anuma duwwaatu hafe. Anaan iyyuu na ajjeesuudhaaf na barbaadu jedhe. Waaqayyos gaaffii Eliyaas irra dhaabatee deebii gurguddaa 3 Eliyaasiif kenne. Maal jedhe? Tokkoffaa irratti karuma dhuftee irra deebi'ee. Lammaffaa irratti saba Israa'el keessaa kan Ba'aaliif hin jilbeenfatin, kan afaan isaaniitiin isa hin dhungatin namoota 7,000 guutuu hambifadhee qaba jedhe. Sadaffaa irratti deebii dhaqiitii Hazaa'elin dibi Sooriyaa irratti moosisi. Yehu ilma Nimshaay dibi Israa'el irratti moosisi. Si booddeedhaan raajii akka ta'utti Elsaa'i ilma Shaafet dibi jedhee Waaqayyo Eliyaasitti dubbate. Eliyaas tulluu Siinaa yookaan tulluu Waaqayyo kan jedhamu kana irraa gaafa deebi'u utuu karaa deemaa jiru nama sangootaan qonna qotu nama maqaansaa Elsaa'i ilma Shaafet jedhamu maasii qonnaa keessatti arge. Elsaa'i kun sangoota cimdii 12 yookaan qotiyyoota 24 lafa qotachaa jira.
Eliyaas gaafa dhaqee achi ga'u uffata ofiisaa dachaasee Elsaa'i irra buuse. Elsaa'is hin dibame. Elsaa'i nama sammuu isaa banaadha. Nama jireenya ofiisaatiif mul'ata hojii qabudha. Yeroo hundumaa nama of jijjiiruu danda'utu biyya jijjiiruu danda'a. Nama of jijjiiruu danda'utu waldaa kiristaanaa jijjiiruu danda'a. Nama ofiisaaf ta'uu danda'utu namaaf ta'a. Namni ofiisaaf dhiba'an, namni ofiisaaf hin taane, namni ofiisaan jijjiirre eenyuuf iyyuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf isa jalqaba Waaqayyo sammuu kee jijjiiru, Waaqayyo jireenya kee jijjiiru, Waaqayyo simaana jijjiiru. Elsaa'i gaafa Eliyaas uffata isaa dachaasee irra buusu hin dibame. Ayyaana dhufeef yeroo sana qotiyyoota qonnaa ittiin qotaa jiru keessaa qotiyyoo cimdii tokko yookaan sangoota lama qalee namoota achi jiran hundumaa nyaachisee nagaatti dhaamee Eliyaas duukaa bu'e. Elsaa'i murteeffate gaafa Eliyaas duukaa deemsa jalqabu takka deemeen yoo ta'uudhaa baate deebi'a. Sangoota koo asumatti naa eegaa, maasii koo naa eegaa hin jenne hin murteeffate. Garaa guutuudhaan murteessee maaliyyuu dhumnaan duuban deebi'u jedheetu sangoota sana qalee meeshaa qonna ittiin qotaa ture sana falaxee ittiin nyaata sana bulcheessee namoota achi jira itti nagaa dhaamee Eliyaas duukaa bu'e. Atis gara fuula duraatti deemuudhaaf murteeffadhu. Mul'ata qabdu sana bira ga'uudhaaf murteeffadhu. Iddooma tokko teessee waa'ee mul'ata kee haasa'an olii. Iddooma tokko teessee Waaqayyo akkanaan jedhee tureenu jechaan olii. Bakka mul'ata kee ga'uudhaaf, bakka kaayyoo kee ga'uudhaaf, bakka abjuu kee sana ga'uudhaaf murteeffadhu. Jabaadhuu ka'e gara fuula duraatti deemi. Wantoota si qaban wantoota hidhaa sitti ta'an ofirraa cire. Sirraa Waaqayyo murtoo barbaada. Ati humna hin qabdu, isa humna qabu si wajjin jira. Ati dandeettii hin qabdu, isa dandeettii jabaa qabu si wajjin jira. Ati wallaala ta'uu dandeessa, dadhabaa ta'uu dandeessa. Bita mirga laaltee riyaa hedduu fira baay'ee hin qabu jechuu dandeessa. Iddoo waan hundumaa kan siif dhaabatu abbaan kee Yesuus si wajjin jira. Kanaaf jabaadhu gara fuula duraatti deemi. Waaqayyo si gargaara, Waaqayyo si milkeessa. Ameen.